wareegama milkaa'inaaf kanfalamu. Akkam jirtu hundi keessan. Osoo namoota hedduun isaanii maal ta'uuf hawwii akka qaban gaafattee deebni isaanii hundi qabeenya argachuudha. Garuu namoonni baay'een isaanii hawwii malee akkamitti dureessa ta'uu akka danda'an hin beekan. Karooraaf sagantaa malees jiraatu. Yaadni sooressa ta'uu jedhu namootatti garaagarummaa qaba. Namoota tokkoof sooressa jechuun wantoota bu'uura jireenyaa ta'an guuttachuudha. Namoota birootiif immoo jireenya ofirraa fi namoota birootiif ga'e waan barbaannu hundaaf kan nu ga'u qabeenya qabaachuudha. Egaa ati erga viidiyoo kana ilaaluuf filattee dhuftee wareega sooressa ta'uuf wareegamuu qabdu waliin ilaalla. Viidiyoo kana like, yuutuubii kana immoo subscribe gochuudhaan na faana ta'a. Yaadota ajaa'ibaa argattu. Egaa viidiyoo kana jalqabdee akka addaan hin kunne yaadota kanneen keessaa isa isinitti tole immoo koomentii irra naaf kaa'a. 1. Yeroo boqonnaa keetii wareegi. Guyyaa keessatti namoonni baay'een sa'aatii 8 hojjetu. Sa'aatii 8 immoo ni rafu. Sa'aatii 8 hafu garuu maalitti akka dhume hin beekamu. Yeroon kun yeroo qisaasaa jirudha. Kanaaf itti yaadamuu gaafata. Garaagarummaan sooressaa fi hiyyeessa gidduu jiru haala itti fayyadama yerooti. Namoonni boru maallaqaan of danda'uuf barbaadan yeroo boqonnaa isaanii wareeguu qabu. Isas kitaabolee fuucharii isaanii ijaaruu danda'an dubbisuudhaan dandeettii yookaan iskiilii haaraa tokko barachuudhaan maddoota galii isaanii guddisuu danda'u. Kanaaf yeroo boqonnaa keetii wareegi. Nama jijjiiramaa ta'uuf yaadda taanan. 2. Iddoo mijataa amma keessa jirtu wareegi. Waan amma raawwachuun sitti tolu, iddoo mijataa, tapha jaalattu, hirriba jaalattuu fi fiilmii ilaaluu jaalattu wareeguun milkaa'uuf dirqama. Gannata galuuf hojii gannatatti galchu hojjechuun akka si barbaachisu akkasuma hunda milkaa'uuf wareegama sirraa eegamu kafaluu qabda. Qormaata sodaachuu hin qabdu. Beela, dheebuu, jibbamuu homaa tokko sodaachuu hin qabdu. Milkaa'uuf yoo ta'e yoo kaayyoo keetiif jabaatte waan sirraa eegamu raawwatte akka Neelsan Maandeellaa waggaa 7 lafa jalatti yoo hidhamte iyyuu milkaa'uun kee lafa yaadde ga'uun kee nafu. Kanaaf iddoo mijataa amma jirtu wareegi. Gara kaayyoo keetii, gara lafa galma keetii si geessuu danda'u bobba'i. Maatii kee bira jirta yoo ta'e yookaan iddoo jaalattu, iddoo hawwataa keessa jirta yoo ta'e gara itti fuucharii kee dhugoomsitu deemi. Homaa tokko hin sodaatin. 3. Akka feeteedhaan jiraachuu kee wareegi. Kana dura akka feeteedhaan yeroo sitti tole hojjechaa yeroo kaanis rafaa akkuma feetetti jiraachaa turte ta'a. Kana booda garuu nama kaayyoo ta'e. Egaa nama kaayyoo gaafa taatu sagantaadhaan akkasumaan akka feeteedhaan hin jiraattu. Sagantaadhaan gaggeeffamte. Kanaaf kan dhageeffachaa jirru milkaa'ina bira ga'uuf, milkaa'uufi. Kanaaf milkaa'uuf barumsaan cimaa ta'uu yookaan immoo sooressa irraa dhalachuu hin gaafatu. Kan inni si barbaachisu waan hojjettu tokko jaalalaan hojjechuu, sagantaadhaan fi galma ifa ta'e qabaachuu barbaachisa. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp galma yeroo hunda hirriba si dammaqsu qabaachuu qabda jedha. Sababni isaa hanga galma sana bira geessutti cimina malee dadhabbinni sitti hin dhaga'amu. Namoonni mul'ata akkasii qaban yeroo hunda ganama sa'aatii 11tti hirriba ka'u. Sana booda guyyaa maal hojjechuu akka qaban saganteessu. Hirriba isaanii dura immoo galgala waan hojjechaa oolan ciminaa fi dadhabbina isaanii sakatta'u. Akka isaanii milkaa'uuf waan isaan raawwatan raawwachuu qofa sirraa eegama. Kanaaf akka feeteedhaan jiraachuu kee wareegi. Jireenya sagantaa jiraadhu. 4. Yaada natti hin tolle jedhu wareegi. Namoonni baay'een yeroo muudii bareeda keessa jiran ni hojjetu. Yeroo kaan immoo na dabbare jedhanii iddoo hin taane oolu. Lama jaalatanii hin ta'u. Isa kana kaayyoo keetiif wareegi. Hin ta'u hangam bakka yaade ga'utti isa ari'uu jalqabe hangan harka kootti qabadhutti hin dhaabadhu jedhu. Dadhabbina kee wareegi. Olaantummaa guddaadhaan injifadhu. Bakka yaadde ni geessa. Kanaaf dadhabbina kee yookaan natti hin tolle yaada jedhu wareegi. 5. Cimsi yaadi. Milkaa'uuf cimanii hojjechuun qofti gahaa miti. Cimsanii yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Kanaan ala hojii yoo ta'e kan irra caala hojjetu hin jiru. Garuu kabaja gad aanaa kan qabu isheedha. Kanaaf hojii cimaa dursa yaada cimaa barbaachisa. Mee namoota naannoo kee daawwadhu. Nama birrii 200 guyyaa guutuu dhagaa fallaxaa oolu. Namni kun waan nyaatee buluuf maallaqa borutti hin ceeneef cimee mudhii isaa hidhatee hojjechaa oola. Garuu maal godha? Cimanii hojjechuun qofti gahaa miti. Kanaaf cimsanii yaaduu barbaachisa. Cimsi yaadi.
nama kaayyoo qabu, nama galma guddaa qabu yoo taate. Ja'affaa kan siif kafalamu caalaa hojjedhu. Jecha kana hayyuu fi abbaa qabeenyaa kan ta'e Naapooliyoon Hiil ni dubbata. Kan siif kafalamu caalaa yoo hojjette kan siif malu caalaa siif kanfalama jedha. Hojii tokko yeroo hojjettan bu'aa har'aa osoo hin taane boruuf maal fayyada? Rizaaltii akkamii qabatee dhufa kan jedhu yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf guyyaa guyyaadhaan yaada cimaa fi hojii cimaa walitti fufiinsaan qabaachuun bakka yaadne si ga'uu danda'a. Bishaan jobu oolee bulee akkuma dhagaa cabsu walitti fufiinsaan osoo abdii hin kutanne cimtee hojjette galma yaadde si ga'a. Yaada kana yoo jaalattan viidiyoo kana laayik gochuudhaan akkasuma yeroo biraatti viidiyoo biraatiin akka wal arginuuf yuutuubii kana sabskiraayib gochuudhaan na faana ta'a. Yaada keessan karaa koomentiitiin naaf laadhaa. Na jajjabeessa, na ijaara. Yeroo gaarii qabaadhaa.